Hadheessite waan ta'eef kana dhabuun qabu waan biraa gartee dhabee ishii takkittiin an qabu silaa kutteeti dhaamsa kana dhabuun qabuudhaan dhaqee fattanamee haala saniin dabree rabbiin khayrii godhee fi ajandaa kanas qabuuf rabbi haa godhu egaa haasoyni egaa heddumaateefis bu'aan qabu hanga xiqqaa irratti walii galamee egaa mirkanaa'etu bu'aa qaba wanni nurraa barbaachisu ammaan tana akkuma reefu isin yaada kaaftan nuti namoota asitti qaaman nu dhufan itti haasoynee dhimma barbaachisu agarsiifnee hulaa silaa gartee nama agarsiisuun barbaachisu hundaa'u agarsiifnee waan rabbii eessa dandeessise namni irraa ni hirmaata inshallah ammoo isinis bakka wayyaatti gartee bu'aa mucaa kanaa godhuura qabnaa waan jaamu reefu mari'achaa jirtan akka miidiyaadhaatti jechuudha akka warra miidiyaadhaatti kana dubbachaa jirtan wanni na reefun tana nuti rambee nutiti waan kanarratti isin hubannoo nurra qaban isin jeewu suni waa'ee miidiyaadha kana jechuudha miidiyaan ni afeera afaan amaariffaa haasa'uu dhufaa oromiffaa haasa'uu dhufaa egaa waan kana nama hordofuutu akkaataa isaatis beeka maalummaa isaatis beeka waan silaa nama sanitti dubbachuu barbaachisullee namna kun ni beeka jechuudha fakkeenyaaf nuti arraan tana haajannu jira haja kana si baasun danda'a namni qoyyoo kaja'u taate ishiuma jenna waan biraa waan goonuu qabnu nuti maaliif nama rakkate waan ta'eef namni rakkate rakkoo san irraa ba'uudhaaf ulaa namni gartee itti agarsiise hundaa'uu ni danda'a kanaaf nu caalaa waan beeytaniif nuti akka gartee egaa abbatti akka abbaan ilmaan hin jirutti isin hin jenne galatoomadha egaa nu caalaa gartee haala mijeessadhaa jirtanii galatooman isin hin ja'a itti aansuudhaan gartee waa'ee barnoota isaa arra qofa hordofneetii miti Khaalid Khajala hafuu qabnu yoo rabbi je'ee gaafa inni barnoota jalqabee barnoota isaa kana hordofes egaa ijoolleen tun akkuma reefu isin hin jiru Khaalid barnoota eegalee barnoota hordofuu eegalullee daa'imman kun ibiddarran dabarre daa'imman kun abbaatu as jiraatee gartee kaayyadaa itti fidallee jechuu baannu namuma gartee kaa itti irkifnu sanirrattu waan isin godhuu dandeessamtu jira waan isinirraa eegamuu jira waan ummata kanarraa eegamuu jira si'achi kanaaf xiyyeeffannaa kennuun Khaalid qofarratti osoo hin taane daa'imman manatti hafu kanarratti illee xiyyeeffannaa kennuun egaa hordoffii godhuun barbaachisaadhaan isinin jaa akkuma reefun tana kaaftan nuti ummata keenya gartee sagaleen bira geesse hundaa'u warra miidiyaa kana gubbaan sagaleen teenya bira geesse hundaa'u egaa akka nu dhaggeeffataniituma nurraa dubbataniituma cal ja'anii miti wanni nuti isaanirraa barbaannu deeggarsa ijoollee tanaa waan danda'aniin deeggarsa ijoollee tanaa warreen gurguddaan aangorra jiran sadarkaa biyyatti egaa nuti mana irraa barbaanna akkuma reefu obboleessa keenyas irraa kaase mana tokko daa'imman kana fayyadu lafa miraasa wal baasuu geessuu miti lafti amma ijoolleen tun akkuma hawaasattu jechuudha akkuma hawaasattu ati keessa yaa sabboonaa namni haa fixatu maal taate mana akkam sabboonaa maal taate maal akkam namni ustaazni dubbataan jiru muut godhi dubbachaan jiru namaan na bira jira. jechuun iddoo nuti jirru beekamaadha haalli bakka nuti jirru beekamaadha egaa lafa gartee kaaree nama baay'eedhaan irra jiraachuudhaan malee miti maaliif carraadha arraan tana ijoollee tana akka alamatti namni dubbachuun carraa ijoollee tanaa dhufe immoo atis karaa keetiin anis karaa keeyyaan namuu karaa isaatiin milkeessinee fi yoo irratti qabneef rabbiin tantee keessa sii jiraata rakkoo silaasi mudattu keessatti rabbiin gartee siraa deebisa kanaaf irratti hirmaachuun nama rakkate bira dhaabbachuun jireenya arra duniyaarra jiraannu kanaafis akhiraa boruutiifis hedduu dawaa namaa qabdi kanaafuu egaa sadarkaa hoggansarraa jalqabee hanga qaama dhuunfaadhatti ijoollee tana waan dandeessaniin akka deeggartan abbaa akka taataniif haadha akka taataniif ollaa akka taataniif bakka teenyallee gartee buutanii akka nu gargaartan egaa waamichan isinii dabarsan ammallee irra deebi'eeti galatoomaan isiniin jaa yaa waan dandeenyu hin goonaa Khaalid amma gisee beesii bilbila tolee
TikTok illee yaa banatu viidiyoo takka agadhiisu boorumee viidiyoo takka agadhiisu akaawuntii isaatiillee namni haa baru waan dandeenyu ni goona wallaahi waan dandeenyu ani agama kiyyaa waan danda'u ni godha ani godhe jechuun immoo uummanni kunillee namni ani giseen dubbadhu nama hedduu bira gahaa sagaleen kiyyaa namni haa galatoomuu ijoollee Oromoo baay'eetu jira keessa gargaaru barbaadu waan hunda ni goona wallaahi ni goona namni haadha ofii jaalatu Khalid Fabra obboleeyyan isaa sadii walumarrattu Khalid gaafa jennu walumaa galatu ijoolluma isa wajjin obboleeyyan isaatiin walii gala jechumaa fi waan dandeenyu hundaa'u ni goonaa galatoomaa akka isinis akkaawuntii maqaa isaanii sadeenitiin akka banamu nagdi baankiin sanirratti hojjedha. Ni mokkore inshallah ni mokkore. Sanirra hojjedhaati na beeksisaa waan jiru nutis mee duula ni goona waan dandeenyu ni goona. Miidiyaa kanarratti waa hedduutu gargaarsa baay'eetu jira sanumaaf nutis biyyuma baqaa jirra just bakka waan dandeenyu akka nama tokkotti numa dhiibbanna uummata kanaaf waa godhu irratti jechuu arrabsamnus faarfamnus Fogoduudha barbaada waan ta'eef inshallah guyyaa gartee asirratti qabanneettan kana yoo rabbi jee itti nu baallamtanii isin nu hubachiiftanii akkasitti waliin hoo gaggeessine bareedaadha yaada jechuun qaba. Akkaawuntuma banaati kooftaa rakkoon jiru feesbuukaanis ni maxxansinaa bikka hundaanuu namni feemasa ta'es ka feemasa ta'es hundinuu akkaawuntii miidiyaa irratti feesbuukaanis maxxansinaa asirraanis ni goonaa fi bikka hundaanuu bakka stiil nama hunda bira seennee mana Habibaallee ta'u isinis dhaluu deemtisaa isinis gaafachuu turte bikka hunda seennee akka inni gargaaramu ni goona nuti mush nu qofaa miti beekanii akka Itoophiyaatti akka gargaaramu waan dandeenyu hundaa'u ni hirmaannaa galatooma. Yaadan qabu keessaanis si mariisisa yoo rabbi jee inshallah taate. Iya guddaa galatoomaa eebbifamaa isin jedha akkatti wal gargaaruun keenya baay'ee gaariidha. Maas irratti ijoolleen asirra jirtan anis poostiin godha waan ta'eef koppii linkii sheer godhaa gaafan poosti godhu afaan oromootiin gaafan poosti godhu tiiktook irratti baay'inaan deemu yoo viidiyoon kun qaqqabee koppii linkii sheer godhaa shi feesbuuk irratti immoo gayaa beetta gaa maakiin beetti isiniin gadhiisu irratti nama immoo absaan jira keessaan sittanii mashi maakii keessaan sittaasaa yoo viidiyoon kun qaqqabde ijoolleen asirra jirtan koppii linkii sheer godhaa viidiyoo isaa riipoosti godhaa. Ya, tole ayyee galatoomaa nagaatti turaash. Akkaawuntii gisee banne kamii fenname jechuun gisuma isin jirtanii wal isin qunnamsiifna. Isaan dubbisa WhatsAppii kiyyaan. Ayyee tole ayyee marhaba. Maatii keessan dubbisa. Galatoomaa ijoolleen viidiyoo barbaadan immoo fooloo gochuu erga akkaawuntii maqaa isaaniitiin banta warroota amma dura isinii bilbilan ijoollee miidiyaa guddaa qaban isaanittillee akkaawuntii san kan naa maxxansanii feesbuuka isaan irratti. Tole marhaba. Ayyee guddaa galatoomaa ulfaadha isin haadha miskiinaati hedduunuuf galatoomaa ulfaadha barakadhaa umrii dheeradhaa isin janna isin jaalanna. Amiin rakkoon qabu. Khalid nagaan turi. Ayyee maashaallah. Okay. Ati